Akkam nagaa jirtu fayyaadha akkam nageenyi keessan eegama har'aa mata duree tokko isinii qabadhee dhufe kunis namoota nu hojjechiisan yookaan hojjechiistota keenya yookaan gaggeessitoota keenya akkamitti onnee isaanii injifachuu dandeenya akkamitti onnee isaanii keessatti bakka gaarii argannee waliin hojjechuu dandeenya waan jedhu irratti kan turu ta'a kanaaf gaarii akka qabaannuu fi waan gaarii akka irraa fayyadamtan yaada. Egaa sagantaan kun yoo qophaa'u ijoollee keenya baqaan biyyoota alaa jiran keessattuu naannoo biyyoota Arabaa jiran hojii hojjetan keessatti dhiibbaa garaagaraatu ragaa. Kanaaf hanga bakka sana jiranitti namoota waliin hojjetan sana wajjin akka gaariitti hojjechuuf wantoota isaan gargaaran waan tokko kaasuun baay'ee barbaachisaadha. Hanga humnaa deeggaruun waan barbaachisaa ta'eef kan mata duree kana hojjedhe. Egaa namoota nu bulchan kana akkamitti influence gochuu dandeenya? Akkamitti attention isaanii harkisnee ilaalcha isaan nuuf qaban jijjiiruu dandeenya waan jedhu kana ilaalla. Egaa haala kanaatiin wal qabatee wantoonni amma isinii kaasu kanneen hojii hojjennu keessatti sirnaan hojiirra oolchina taanan carraan gaariin qunnamuu danda'a. Wanta biyya baaneef sanillee mootu milkeessinee gara biyyaatti deebi'uu dandeenya jechuudha. Zan namni bulchu san immoo attention isaa argachuuf ammoo hojii keenya gadi jennee excellence gaariitiin yookaan immoo cimina gaariin qulqullina gaariin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif ol guddachuutiif gadi jedhanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Ol guddachuun gadi jedhanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf hojjechuun cinaa teeknikoota isin gargaaran muraasa isiniif kaasaa. Gara qabxii gurguddaa 8tu jira. Isaan san keessaa inni jalqabaa of eeggannoodha. Waan hunda dura dursa ofii keenya hoogganuudha. Egaa hooggansa yookaan gaggeessummaa waan jennu kun qaama ta'e irratti dhiibbaa gaggeessuudha. Kanaaf waa hunda odoo hojjetiin dura waa hunda dura of hoogganuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa as keessatti xiyyeeffannoon keenya naamusni keenya purpose keenya maaliif of duratti jiraanna waan jedhu kunniin waan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkamitti of hoogganna? Maal hoogganna? Jalqaba irratti miira ofii to'achuu barbaachisa. Egaa amala namaa ta'e wanti nu aasu, wanti nu gaddisiisu, environmentii hedduun rakkisaan jiraachuu danda'a. Cinqima sana keessattiyyuu waan nutti dhagahame kana yeroo sanatti ibsachuurraa of to'achuu barachuu danda'uu qabna. Of duratti mata duree tokko emotional intelligence akkamitti miira keenya to'anna bilchina miiraatiin wal qabatee mata duree tokko irratti kan hojjetu ta'a. Hanga sanaatti garuu miira ofii to'achuun barbaachisaadha. Waan nu dhagahame hunda ibsachuu hin qabnu. Yeroo tokko waan jiru keessa keenyatti obsuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biroo of to'achuu jechuun yeroo keessan sirnaan to'achuun barbaachisaadha. Jechi warra faranjii tokko jirti. Until you value yourself, you will not value your time. Yoo ati ofii keetiif gatii hin kennin, yeroo keetiif gatii hin kennitudha. Kanaaf yeroo keenya ofii keenyaaf gatii kennine jechuun yeroo keenya sirnaan fayyadamne jechuudha. Kanaaf wanta namoota wajjin of hoogganuu keenyas balleessu keessaa tokko yeroo keenya waan ooluu qabuuf ooluu dhabudha. Kanaaf kana sirriitti beekuun nurra jiraata. Then waan jireenya keenya wal qabatu sadaffaarratti waan jireenya keenyaatiin wal qabatu tartiibessuu qabna jechuudha. Tartiibessuu qabna. Akka qo'annoon tokko agarsiisutti maal inni naturally namni ciminaa kan kenna qaba. Parsantii 80 hojii irratti cimaa ta'e irratti xiyyeeffachuu qabna. Kaaniin parsantii guddaa xiyyeeffannaa keenya cimina keenya irratti ta'uu danda'u qaba. Laafina keenya irratti yoo xiyyeeffanne keessa keenya dadhabaa, keessa keenya du'aa deema waan ta'eef cimina keenyaatiif bakka kennuurraa eegamaa jechuudha. Kanaaf ta'e parsantii 20 immoo 15 of fooyyessuu irratti, barachuu irratti, of leenjisuu irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Egaa kun
onlaayinii intarneetiin barachuu ta'a, yuutuubii irraa barachuu ta'a yookaan akka sagantaan qopheessinuu kan irratti ta'uu danda'a. Carraa argameen of fooyyessuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Of fooyyessina taanaan waan gaarii fiduu dandeenya. Parsantii hafte immoo wantoota biroo barbaachisan irratti akka bashannanuu, hojii bilisaa hojjechuu waan akkasii irratti nama gargaaru waan akkasii irratti dabarsuu dandeenya. Garuu yeroo qabnu waan hojjennu yommuu tartiibessinu irra caalaasaa waan irratti cimaa ta'ee fi waan irratti xiyyeeffachuu qabnu guddaa irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata. Afuraffaan humna keenya sirnaan hoogganuun nurra jiraata. Egaa wanna mana namaatti qacaramne yookaan hojii hojjennu sana irratti isaan maal barbaadu? Humna keenya barbaadu. Humna keenya immoo tootalii isaaniif exert goonuu kennuun nurra jiraata jechuudha. Humna keenya waan biroo irratti yoo qisaasne isaaniif hojjechuu hanga dandeenyu sana hin hojjennu. Yeroo sanatti immoo isaan kan nu qacaraniif akka hojjennu waan ta'eef keessa isaaniitti wanni hamaan uumamuu danda'a. Walitti bu'iinsi uumamuu danda'a. Kanaaf walitti bu'iinsa sana hambisuuf wanta hojjechuu qabnu sana humna keenya waan sanaaf oolchuu qabnu sana oolchuun sirrii fi baay'ee barbaachisaa ta'edha. Barbaachisaa inni biroo waan dubbatu sirnaan madaaluudha. Wanti of hoogganu keessaa tokko waan dubbannu hoogganuun nurra jiraata jechuudha. Maaliif arrabni keenya nyaata dhandhamna. Akkuma arrabni keenya nyaata mi'aa dhaa jedhu gurri keenya immoo kanatu gaariidha, kanatu hamaadha, kun nama mufachiisa jedhee akkasitti calala jechuudha. Kanaaf kana beeknee wanta dubbannu sirnaan dubbachuu nu barbaachisa jechuudha. Waan tokko jira. Waan fayyaduu danda'u dubbachuu yoo hin dandeenye ta'e cal'isuun filannoo keessa jalqabaa ta'uu danda'a. Kanaaf jechi yookaan dubbiin keenya waan gaariis waan hamaas fiduu danda'a. Nus ijaaruu danda'a, nus diiguu danda'a, nus guddisuu danda'a, nus kuffisuu danda'a. Nu ariisisuus danda'a, hojii keenya illee itti fufsiisuu danda'a. Waan ta'eef waan dubbannu of to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa qabxiileen armaan olitti isinii kaasee jiran kunniin qabxiilee duraa jalatti of hoogganuu jalatti qabxiilee galan jechuudha. Qabxiin lammaffaan nama nu hojjechiisu irraa ba'aa hir'isuu hojjechuudha. Egaa namoonni hojjechiisan sana hojii nutti kennu, hojii isaan nutti kennan sana fedhii guutuun, onnee guutuun hojjechuuf akka hojiin sun hojjetamuu qabutti with greater excellence hojjechuuf qophaa'u nurra jiraata jechuudha. Maal na dhibee waan jedhu kun jiraachuu hin qabu jechuudha. Amma maal na dhibee hojjenna yoo taane hojiin keenya qulqullina hin qaban, hojiin keenya qaawwa qaban. Hojiin keenya qaawwa qabaatu immoo carraan nuti namootaan walitti bu'uu qabnu baay'ee guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf kana sirriitti hubannee wanta hojjennu qulqullina guddaan hojjechuun nurra jiraata. Yommuu waan kana hojjennu immoo garaarraa hojjechuutu nurraa eegama. Kana sirriitti ilaaluu qabna. As jalatti qabxiileen isinii kaasu qabxiileen afur shan jiru. Inni jalqabaa hojii ofii sirnaan hojjechuudha. Hojii keessan qulqullinaan hojjedha. Hojii keessan qulqullinaan yoo hojjettan namni isinitti bu'uu baay'ee xiqqaa. Hojii keessan keessa garuu qulqullinaan hojjetan qaawwa jiraannan qaawwa biroollee ta'a. Namni nama hojjechiisu immoo hojii ati guddaa hojjetterra qaawwa xiqqoo ati dadhabina xiqqoo sana exaggerate gochuu jaallata. Kun uumama namaati. Kanaaf kana beeknee hojii hojjennu hanga danda'ameen qulqullinaa fi sirnaan hojjechuun nurraa eegama. Gama biroon hojii keessatti rakkoon uumamuu mala. Rakkoon yommuu uumamu immediately furmaata kennaa deemuu nurraa eegama jechuudha. Furmaata kennaa deemuu nurraa eegama. Hanguma nuti rakkoo uumamu sana furmaata kennaa deemnu namoota sana biratti illee amanamummaa nuti qabnu carraan jiru guddaa ta'a. Akkasuma immoo hooggantoota keenya yookaan qaama nu hojjechiisu sana yommuu dubbisnu yeroo tokko isaan gammachiisuuf dubbachuu qabnu jechuudha. Isaan gammachiisuuf ittiin bulinnaaf dubbachuu qabnu. Dirqama waan isaan dhagahuu qaban dhugaa jiru dhagahuu qabanii jechuudha. Maal naan jedhu akkas jennee yoo soofna ta'e wanni sun immoo booddeerra dhiibbaan isaa waan biraa yoo ta'e aarsaa biraa nu kaffalchiisuu danda'a. Kanaaf waan dirqama dhagahuu qaban sana ifatti itti himuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo itti himnu garuu of eeggannaa guddaatiin itti himuun baay'ee barbaachisaadha. Hojiin nuuf kenname
qofa osoo hin taane hojiin biroollee yoo jiraate dabalannee hojjechuun nurraa eegama. Yeroo tokko tokko mana keessa hojiin bal'aan jiraachuu mala. Hojiin nuuf kenname kana jennee hojii sana kennee taa'uu yookaan waan birootti deemuu qabnu jechuudha. Hojiin nuu kenname dabalatattis mana san keessatti iddoo san keessatti qaawwi jiraata taanaan deeggaru. Fakkeenyaaf namni hojiin isaa ijoollee daa'immanii guddisuu ta'e yeroo daa'imman raftu hojii biroo hojjechuu danda'a. Mana sirreessuu ta'uu danda'a, uffata ofii, uffata maatii, wanna biroo ta'uu danda'a. Kanaaf waan tokko irratti qofa rarraanee taa'uu qabu. Yoo akkas goonu nuti isaaniin akka maatii taanetti yaadu isaan akka deeggaruutti waan yaadaniif sirriitti ilaaluu danda'u qabaanna. Yeroo barbaachisaa ta'etti immoo cinaa dhaabbachuu baay'ee barbaachisaadha. Yeroo isaan barbaadanitti, yeroo isaan rakkatanitti, yeroo isaan nun gargaaran jedhanii yaadanitti cinaa dhaabbannee isaan gargaaruun, isaan deeggaruun baay'ee waan barbaachisaa ta'e jechuudha. Dan isa kanarratti sirriitti xiyyeeffannaa barbaachisaa. Yoom hojiittiin baay'atu immoo maal isin gargaaru jennee gaafannee hojii isaanii sana bardanii isaanii sana irraa fudhachuun irraa sana yeroo tokko tokko isaan quubsuu dhabuu danda'a. Yaada keessaniif gatii kennuu dhabuu danda'a. Garuu isin akka namaatitti yaada keessan dhiyeessuufiin baay'ee barbaachisaadha. Qabxiin sadaffaan waan namni biroo hojjechuu barbaanne hojjechuun isinirraa eegama. Yeroo tokko tokko namni hojii ofirraa dhiibu jiraachuu mala. Isin garuu hojii sana hojjechuu dandeessu taanaan namni biraan barbaadu jettanii yookaan namni biraa yoo hojjete hojjechuu waan sana hin jaallatu jennee dhiyeessuu hin qabnu jechuudha. Waan hojjechuu qabnu sana sirriitti hojjechuu nurraa eegama jechuudha. Asirratti garuu of eeggannoon gochuu qabnu jiru. Tokkoffaa namoonni biroo hojjechuu maaliif sodaatan waan jedhu kana sirriitti madaaluun baay'ee barbaachisaadha. Plus bakka immoo sanirratti namoonni biroo dhaabbatanii deeggaruu hin dandeenyetti deeggaruun baay'ee gaarii ta'a. Maaliif hojii sana yoo hojjennu yommuu bakkee rakkoo sanatti argamnu barbaachisummaan keenya dabalaat deemaa jechuudha. Hojii namni biraa jibbu, hojii namni biraa hojjete nama sanaaf yoo hojjenne nama sanaaf nama yeroo rakkoo taana jechuudha. Nama sanaaf nama yeroo rakkoo taana, rakkoo furuuf dhaabbate taana jechuudha. Kanaaf kana sirriitti beeknee itti qophoofne itti deemuun baay'ee barbaachisaa. Gama birootiin hojiin ulfaatan mana keessa jiraachuu mala. Hojii ulfaataa sana fudhachuu nurra jiraata. Yeroon wantoonni mana sana keessatti akka rakkootti uumaman jiraatan yeroo sanatti bira dhaabbachuu barbaachisaa. Yeroo tokko tokko immoo wanti aarsaa nama kaffalchiisus yoo jiraate, wanni gatii nama kaffalchiisus yoo jiraate kaffaluun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif hanguma aarsaa kaffallee sadarkaa olaanaarra gahuun carraan nuti qabnu guddaadha jechuudha. Kanaaf isa kanarratti sirriitti ilaaluu danda'u qabaanna. Plus hojii hojjennu keessatti namni nu argaaf hojjechuu hin qabnu jechuudha. Namaaf jennee hojjechuu hin qabnu. Sammuu keenya amaanaa nutti kenname ilaallee hojjechuu nurraa eegamadha. Qabxiin afuraffaan hojii kee sirnaan hoogganidha. Hojiin egaa hojiin nutti kenname itti gaafatamummaadha. Itti gaafatamummaa kana immoo yoo baanu waan har'a jiru ilaaluu hin qabnu. Bor fageessine achiiksine ilaalutu nurra jiraata jechuudha. Bu'aa keenya har'aa qofarratti xiyyeeffachuu hin qabu. Boru achi yoo deebine maal taana? Achi yoo deebine maal hojjenna? Wanta achitti hojjenne sanarraa boru maal baranna? Waan jedhu sana ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf achitti humnaa ol hojjechuu yoo baranne biyyatti illee gallee hojjechuu akka dandeenyu ilaalla jechuudha. Hanguma mindaa keenyaa qofa hojjechuun nurraan eegamu jechuudha. Dhimmi keenya amma dhimma mindaa cidhaa sana ta'uu hin qabu. Mindaa sanaati olis yoo deemame sirriitti hojjechuun nurraa eegama. Inni suni fuulduree keenyallee ibsa, fuulduree keenyallee guddisa. Waan sun immoo nuuf nafa ta'e gara biyyaattis yoo deebinu haala sanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni biroo yaada dhiyeessuu jira. Wantoota dhiyeessuu oduun dhiyeessiin dura sirriitti itti yaaduu barbaachisaadha. Wanta yaadnu sirriitti ilaaluun, sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. We have to know
what we think waan yaadnu sana sirriitti itti yaaduu danda'u qabaanna waan tokko dubbannu sun maal fida maal balleessa waan jedhu kana sirriitti yeroo kennine itti yaaduun nurra eegama gama birootiin haalli mana sana keessa jiru maal fakkaata waan jedhu kana sirriitti irratti hojjechuu nurra ilaalchi isaanii maal inni yeroon isaan itti onnee isaanii argachuu qabu yeroo akkamii waan jedhu kana sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Plus sammuu isaanii dubbisuuf yaadu maal jaalatu maal jibbu maal irratti yoo gargaarre irratti gammachuu qabaatan maal irraa yoo fagaanne gammadan yoo maal dhiisne jibbu waan jedhu kana sirriitti ilaaluun nurra eegama jechuudha. Yaada sammuu isaanii sana sirriitti madaaluu fi sirriitti ilaaluun nurra eegama. Sanaatiin alammoo namoota waliin hojjannullee gahumsa barsiisaa deemuu nurra eegama. Namoota wajjin gareen hojii hojjannu yoo jiraate kophaa keenya qofa odoo hin ta'in namoota biroollee gahumsa ijaaraa deemuu kun maal nu gargaara? Namoonni sun akka nu deeggaraniif carraataa wanna haaraa uumuu yoo dandeenye mana sanatti waan haaraa finnee yaada haaraa finnee agarsiisuu barbaachisaadha. Garuu asirratti of eeggannaa barbaachisa. Maaliif yeroo tokko namni tokko yoo caallame miirritti gadi aantummaatti waan dhaga'amuuf nu cabsuu mala waan ta'eef of eeggannaa guddaa gochuu barbaachisaa. Inni shanaffaan nama nu hoogganu nama nu hojjechiisan sana namoota hojjechiisan dhiiras ta'u dubartii ta'u malaa isaan wajjiitiin hariiroo sirrii qabaachuu qaba. Tokkoffaa sirnaan dhageeffachuu qaba. Yommuu dhageeffannu qaama guutuun ergaa isaan dabarsan sana guutuu isaa sirnaan dhageeffachuu danda'u qaba. Sababa sirnaan hin dhageeffatiniitiif aarsaan taane kaffaluu qabu jechuudha. Lammaffaa fedhii isaanii beekuu qabna. Maal barbaadu maal jibbu waan jedhu kana. Sadaffaarratti xiyyeeffannoo isaanii fudhachuu, xiyyeeffannoo isaanii argachuu qabna. Isaan gargaaruu qabna. Sirnaan dubbisuu qabna. Eenyummaa isaanii hubachuu qabna. Amanamaa ta'uufii qabna. Egaa amanamummaan kun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu uummanni keenya biyyoota alaatti yoo deemu waan ittiin beekamu keessaa kwaalitii uummanni kun ittiin beekamu keessaa tokko amanamummaadha. Hannaan hin beekaman jechuudha uummanni keenya biyya alaatti. Waan kana viidiyoo ta'ee wayii irratti dhagahe amanamummaan sun immoo jechaan hin dhufu gochaan dhufa hojjennee agarsiisuu nurraa eegama. Plus namoonni nu waliin hojjennu sun hanqinni isaanii maal inni waan jedhu kana adda baafachuu qabna. Erga adda baafanne immoo hanqina isaanii sana cufuufii qabna. Yoo hanqina isaanii cufnuuf ammas nuuf yaadu nuuf dhimmamu miirri jedhu kun waan jiraatu sirriitti fudhatu jechuudha. Inni hariiroo sirrii uumuu wajjin waan baay'ee barbaachisaa ta'e kabaja kennuufii qabu kennuu qaba. Tuffachuun hin barbaachisu jechuudha. Qaamni sun nama hoogganu, nama hojjechiisu, nama mindaanuu kaffalu, waaqaa gaditti namni jireenya keenya keessatti baasii keenya waan keenya isaa walii hidhee jira waan ta'eef nama sanaatiif kabaja kennuufii qabu kennuu danda'uu qabna waan jedhu kana kaasuu barbaada. Inni jahaffaan yeroo gaggeessitoota yookaan namoota hojjechiisan kana argannu yeroo isaa sirriitti itti qophoofnee argamuu barbaachisaa jechuudha. Maaliif carraa argannetti sirnaan yoo fayyadamne bu'a qabeessa taana jechuudha. Kanaaf yeroo kamiyyuu the right time argachuuf xiyyeeffannaa hojjechuun nurra eegama. Kanaaf as keessatti yaada dhiyeessinu qopheeffannee wanti jechuu qabna. Plus yaadammoo isaaniif yoo dhiyeessinu yaada keenya gabaabsinee bareechinee dhiyeessuu danda'uu qabna. Maaliif yaadicha sana isaaniif ibsina jennee yoo dheeressinu nu dhageeffachuu danda'u. Ijoo dubbillee keessaa argachuu dhabuu danda'u. Kanaaf isa kanarratti sirriitti ilaaluu qabna. Akka mana sanaatti immoo jijjiiramootni nuti finne yeroo jiraatan jijjiiramoota sana akka argan fakkeenyaaf fayyadamu yeroo keenya fooyyessuu, meeshaalee sirnaan fayyadamu, wantoota adda addaa jijjiiramni gama keenya finne yeroo jiraate isaan sana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Inni torbaffaan yeroo namoota sana dubbisuu qabnu, yeroo isaan irratti dhiibbaa gochuu qabnu, yeroo sirrii filachuu. Isaan irratti yoom dhiibbaa gochuu dandeenya, yoom dhiibbaa gochuu dandeenyu jedhu sana yeroo sirrii filachuu. Waa gaafachuu barbaada, deeggarsa isaanii barbaannu ta'a.
boqonnaa barbaanna. Yeroo akkasiisan yeroo akkamii waan sana gaafachuu kan qabu waan jedhu sana sirriitti madaalu. Kun egaa maal barbaachisaa? Eenyummaa isaanii sirriitti qo'achuu barbaachisa jechuudha. Namni tokko tokko yeroo hojii galuu dadhabee galaa ganama yoo hirribaa fiilingii adda addaa kana yeroon kamii waan jedhu sana yeroo kamittiin maal dubbachuu qabu waan jedhu sana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Yoo deeggarsa kennan illee barbaadan yeroo sirrii isaan barbaadan irratti deeggaruu baay'ee barbaachisaadha. Qabxiin 8ffaa fi inni baay'ee murteessaa ta'e carraa argametti fayyadamuun gahee keessan taphachuun isinirraa eegama jechuudha. Carraa argametti carraan yommuu argamu dhiibbaa gochuu qabdan sirriitti agarsiisuu danda'u qabaatan. Fakkeenyaaf mana sana keessa rakkoon meeshaalee adda addaa jiraachuu mala, hanqinni risoorsii jiraachuu mala, rakkoo sana haala wayiitiin taatan furtanii itti agarsiisuu isinirraa eegama. Meeshaaleen tokko tokko immoo meeshaa biraatiin riipilaas goonee itti deemuun yeroo ba'aan maatii irra jiraatu fakkeenyaaf gadda ta'uu danda'a, waan adda addaa dhibee ta'uu danda'a. Maatii sana keessatti rakkoon jiraatu yeroo akkasii sanatti nama cimaa taatanii argamuun isinirraa eegama. Inni biroo yeroo namni suni jiru siin jirrees sirnaan amanamummaan hojjechuu nurra jiraata. Inni kun egaa waan baay'ee murteessaa ta'edha. Gamoonni bakka hedduu amma kaameraa waan adda addaa kaa'anii sana dhimma godhachuu qabdan. Wanni guddoon isin dubbachuu qabdan rabbii fi sammuu keessa wajji ta'uu danda'u qabaata. Kanaaf haala kanaan sirriitti yoo hojjettan akka waliigalaatti jijjiirama gaarii fiduu dandeettu waan jedhu kana akka yaadaatiitti isinii kaasuu barbaada. Egaa walumaa galatti har'a waan kana kaasnee yeroo biraa mata duree biraatiin kan wal arginu ta'a. Waa hedduu irraa barattan jedhee kaasaa qabxiilee 8 kana keessaa isa kam jaalattanii isa kam immoo hojiirra odoo hojjetanii jijjiirama keessan ariifachiisuu danda'a jedhu koomentii irratti naa kaa'uu dandeessu. Ergaa kana ofii dhageeffattanii hambisina hiriyoota keessaniif sheer godhaa, laayik godhaa. Ergaan wal fakkaatu akkasiin ga'uutiif peejii kiyya kana sabskiraayib godhaa. Turtii na wajji taasistaniif galatoomaa. Turtii waliin turretti akka hin gaabbine abdii qabaa. Rabbi isin waliin haa jiraatu. Nagaan ta'a. Thank you.